Mala ittisa ulfaa keessaa isa kamtu gaariidha? Mala yookaan meetidii isa kamtu gaariidha? Qoricha liqinfamu moo karaa gadameessaa isa galu moo isa awwaalamu moo marfee fudhatamu moo kondomii moo harma hoosisuu moo isa kamtuu filatamaadha kan jedhu har'aa wajjin ilaallaa. Hamma dhumaatti hordofuun hin dagatina. Kun jireenya keessatti sin fayyada. Dhiiras taatanii dubaras taatanii heerumtanis otoo heerumiinis warri jirtanii wanti kun siniin oolu waan ta'eef beekuu qabdu jechuudha. Hamma dhumaatti hordofuun dagatina. Mana kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatina. Malli ittisa ulfaa maloota yookaan tooftaa garagaraatu jira. Naachuraal meetidii irraa yookaan immoo kan uumamaa irraa hagaa qoricha fayyadamnutti malli ittisa ulfaa jira. Naachuraal meetidii akkaataa marsaa laguu keenya irratti hundoofnee inni gara biraan harma hoosisuu wantoota kana ni qabaataa jechuudha. Kunis saayinsii biraa qaba. Akkamittiin harma hoosisuu fi akkasumas immoo karaa marsaa laguu keenya irratti hundoofnee gaafa yoomii wal quunnamtii saalaa gochuu akka qabnu, gaafa yoomii immoo dhiisuu akka qabnu kun saayinsii mataasaaf meetidii mataasaa ekspilaaneeshinii biraa barbaadaa jechuudha. Isas sirriitti isiniin hojjedhaa viidiyoo biraatiin. Har'a garuu mala ittisa ulfaa qorichoota kan qoricha fayyadamnu kan awwaalamu haa ta'u, inni gara biraan karaa maatsanii haa galu yookaan karaa gadameessaa inni seenu, inni gara biraan immoo marfeetiin, inni gara biraan immoo kan liqinfamu haa ta'u isa kamtu filatamaadha kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Mala ittisa ulfaa tokko filachuuf wantoota baay'eetu kiraateriyaa baay'eetu ilaalama. Yeroo hammamiif turuu barbaaddee dubartiin sun dhukkuba biraa qabdi yoo, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabdi, dhukkuba sukkaaraa qabdi, dhukkuba tiruu qabdi, dhukkuba onnee qabdi, dhukkuba kalee hamaa qabdi, dhukkuba istirookii qabdi, dhukkuba maayigiriinii qabdi. Inni gara biraan immoo dhukkuba gadameessa rakkina qabdu jira. Gadameessa ishirra operaasyoonii si'a meeqa qabdi gadameessarraa. Inni gara biraan immoo rakkina infekshinii gadameessaa qabdi, infekshinii ujumboo gadameessaa qabdi kan jedhu waan baay'eetu ilaalamaa jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokko infekshinii ujumboo gadameessa yoo qabaatte, inni gara biraan immoo dhiitoon gadameessa ishirra yoo jiraate, gadameessa faana rakkinoonni jiru kan biraa altiraasaawundiidhaan ilaallee kan bira geenyu yoo jiraate luuppii jedhamee kan waamamu karaa gadameessaa kan seenu yeroo baay'een fayyadamtu jechuudha. Kanaaf asii acheetoo hin taane hakiima isaan bira ilaalu bira deemanii waan qaban yookaan dhukkuba biraa jiru fi kan isaan faana deemu kan fayyadamuu hin qabne malee mana taa'anii marfeen isa awwaalamurra wayya inni liqinfamu akkas wayya kan jedhamu miti jechuudha. Kanaaf hakiima keenya biratti yookaan dooktara keenya biratti iyyaannee dhukkuba qabnuuf hin qabnellee adda bahee yeroo turuu qabnuuf hamma turuu barbaannullee hakiima keenya faana mari'anneetudha kan nuti filannuu fi hakiimni nu filachiisu jechuudha. Malee nama hundumaatu marfee fayyadamuu danda'a miti. Nama hundumaatu qoricha isa liqinfamu fayyadamuu danda'a miti. Nama hundumaatu immoo luuppii fayyadamuu danda'a miti. Nama hundumaatu immoo isa irreerra awwaalamu yookaan impilaanoon jennee kan waamnu fayyadama miti jechuudha. Fakkeenyaaf chooyizii jettanii kan waamtan firee tokko tokko kan fudhatamu istiroojinis piroojestiroonii kan qabu qorichi liqinfamu sun guyyaa tokko tokkotti firee tokko tokko liqinfamu suni nam tokko dhiibbaa dhiigaa dhibee sukkaaraa baay'ee kontirool hin taane dhibee kalee dhibee tiruu dhibee onnee maayigiriinii istirookii wantoota kana yoo qabaate dubartiin sun yoo qabaatte hin fayyadamtu jechuudha. Akkasumas immoo kan maatsaniidhaan galu isinitti meera. Dubartiin infekshinii qabdu maatsaniirraa madaa qabdu akkasumas immoo yeroo baay'ee dhiiguullee akkasumas immoo dhiitoon gadameessarra yoo jiraate filachuu hin qabnuufi jechuudha dubartii sanaaf luuppii karaa
gadameessaa kan seenuu jechuudha. Kanaafi akkaataan filannoo mala ittisa keenyaa nama tokkorraa nama tokkotti garaa garadha jechuudha. Dubartii hundumaaf yookaan shamarra hundumaaf malli ittisa ulfaa walqixaaf wal fakkaataa miti. Inni gara biraan fakkeenyaaf yeroo tokko tokko inni irreerraan awwaalan wagga 3 wagga 5 kan nu fayyadu suni yeroo tokko tokko dhiiga akka gurraachaa baay'ee inni hamma ji'a 6tti arguu dandeenya. Inni gara biraan ulfaatina keenya hir'isuus dabaluus danda'a. Karaa marfee kan fudhannus akkasuma garuu inni marfeedhaan fudhannu yeroo baay'ee pireedii keenya yookaan marsaa laguu keenya balleessaa jechuudha. Akkasumas immoo ulfaatina keenya dabaluus hir'isuus danda'a. Nama tokkorraa nama tokkotti garaa garaadha jechuudha. Kanaafi warri mana teessanii kun kanarra wayyaa isa kana fudhadhu isa sana fudhadhu jettanii gwaaddenyaa keessanis maatii keessanis gorsitanii sirrii miti jechuudha. Dubartiin mala ittisa ulfaa barbaadde tokko yeroo barbaaddee fi dhukkuba qabdu hakiima yookaan immoo ogeessa fayyaatti erga himtee mari'attee booda kun kanarra wayyaa jedhamee riskiif benefiitiinsaa wal madaalee bu'aansaa fi miidhaansaa wal bira qabamee ilaalameetu dubartii sanaa fi malli ittisa ulfaa sun filatamaa jechuudha. Malee asii achi sanaaf kana wayya kanaaf sana wayya jechuun ni ulfaataa jechuudha. Yeroo baay'ee ammayyuu Itoophiyaa keessatti shamarroon dubartoonni baay'een mala ittisa ulfaa kan fayyadaman marfeedha. Garuu marfeenis yeroo baay'ee fayyadamuun saayid effektii tokko tokko qabatee dhufee jira. Yeroo dheeraaf dhala malee turuu, dafnee pireedii arguu dhiisuu, dafnee ulfaa'uu dhiisuu wantoota kanallee saayid effektii isaa ta'aa jirama. Kanaaf yoom akka dahuu qabnu, hamma yoomitti turuu akka barbaannu erga ogeessa fayyaaf himnee booda dhukkuba qabnullee ifin hamma mataa dhukkubbii maayigiriinitti kan qabnullee erga ogeessa fayyaatti himnee rakkina gadameessa keenya irra jirullee erga ogeessa fayyaatti himnee ogeessi fayyaa waliin madaalee bu'aasaaf miidhaasaa waliin madaaleetu kanarra kana sii wayyaa isa liqinfamurraa isa luuppii sii wayyaa luuppiirra immoo isa irreerra waraanamu sii wayyaa isarra immoo isa karaa irree awwaalamu sii wayyaa marfeerra immoo isa awwaalamu sii wayyaa jedhee ogeessa fayyaa tokkotu nu filaa jechuudha. Poostpiiliin immerjensii kontiraaseeptiiviidha yookaan immoo yeroo akka diingataa akka tasaa otoo itti yaadiin walquunnamtii saalaa qabaannee ulfamuun barbaannu yoo ta'e kan fayyadamnudha. Yeroo baay'ee warra gudeedaman faaf gudeedduu yoo jiraate poostpiiliidha kan isaan fayyadaman. Poostpiilii yeroo baay'ee persentii 85 kan inni hir'isuuna ergixeenyaa miti yookaan immoo 100% ittisa jennee kan yaadnu miti jechuudha. Kanaaf yeroo akka diingataatti kan poostpiilii fayyadamuu qabdan malee mala ittisa ulfaa reegulaarii fayyadamnu miti jechuudha. Poostpiilii yookaan sa'aatii 72 keessatti kan fudhannu suni jechuudha. Inni gara biraanii mala ittisa ulfaa irratti 100% yookaan ideal contraceptivein hin jiru yookaan immoo persentii 100 otoo saayidiin effektiin qabaatiin ideal kan ta'e 100% bu'aa duwwaa kan qabu mala ittisa ulfaa keessa hin jiru jechuudha. Hundi isaaniiyyuu saayid effektii qabu. Saayid effektiin isaanii nama tokkorraa nama tokkotti garaagara ta'uu danda'u. Saayid effektiin tokko tokkorra caaluu danda'a. Isa ogeessa fayyaatu nama sanaa fi mala ittisa ulfaa sana wal bira qabee madaaleetu kanarra sana wayya jedhee dubartii tokkoof filaa jechuudha. Malee 100% ideal contraceptive kan ta'e hin jiru jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Komentii yoo qabaattan, gaaffii yoo qabaattan nuuf barreessuun dagatiinaa.